ሰገሌ ዋቀዮ ጉያርዳ በእግዚአብሔር ድምጽ ማደግ ሰገሌ ዋቀዮት ዮኪስሞ ሰገሌ ዋቀዮት ጉዳቹ ከንጀዱ ኢላላ geggeessitoonni sagalee waaqayyootiin guddatan taanaan rakkisaadha. Namni sagalee waaqayyootiin guddanne achume namoonni baay'een bara isaanii guutuu achumeedha. Ittiman hin dhagaani. Ittimu waaqayyo sittimu hin dhagaani. Hin guddatan achumee mada idduma kaleessaa jiru. Idduma kaleessaatti lafa dhiitu. Lafuma kaleessaatti lafa dhiitu. Kanaaf sagalee waaqayyootti guddachuun barbaachisaadha. Akkas jedha ኢየሱስ ክርስቶስ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ባለው መሰረት ለአንድ አማኝ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማትና መለየት በጣም አስፈላጊ ነው ይላል። አኩማ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሎኒ ኮ ሰገሌ ኮ ቤኩ ወደ ኢንደገው ወደ ቤኩ ዱዋ ምቲ ኢንደገው ጀደ akkuma kana amanaan tokko yookiis tajaajilaan tokko jabeesse sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf adda baafachuun barbaachisaadha. Ilaalala gooftaan Yesuus Kiristoos hoolonni koo sagalee koo beekuu jedhe beekuu duwwaayyuu mootuun ta'in hin dhaga'uudhe sagalee koo hin dhaga'uudhe. akkuma kana amanaan tokko yookiis tajaajilaan tokko sagalee waaqayyoo beekuun yookiis sagalee waaqayyoo dhaga'uun sagalee waaqayyoo adda baasee beekuun barbaachisaadha. Adda baasee beekuun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoo addan baasu taanaan namni tokko ofii isaayyuu geggeessuu hin danda'u saba waaqayyoo miti. Sagalee waaqayyoo hin dhaga'u taanaan sagalee waaqayyoo addan baafatu taanaan sagalee waaqayyoo hin dhaga'u taanaan beekuu duwwaa miti dhaga'uun barbaachisaadha. አገኘ ሞት ይራችሁ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ሲናገር ኖሯል ይላል። ዋቀዮ በሮተ ከሰቲ ሰገሌሳ ዱበቻ ቱሬራ ሰገሌሳ ዱበታ ዋቀዮ እግዚአብሔር ቃሉን ይናገራል። ከራ ደዳ ዱበታ ሰከነሞ ዳጋኒ ሁባቹ ዮኪስ ዳጋኒ ኢትጅራቹ ዳጋኒ አደባባቹ ደንደውቱ ኑረጅ tajaajiltoota tokko yookiis geggeessitoota tokko amantootatu caala. Dafee kan dhagayeetti jiraatu jira. Dafee kan dhagayee adda baafatu jira. Sagalee waaqayyoo addan baafatu taanaan amanaan tokko yookiis tajaajilaan tokko ofumaa jiraata jechuudha. Jireenyuma akkuma calluma dhanii jiraatanii umurii ofii xumuruu jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf waaqayyo baroota keessatti sagalee isaa dubbataa tureera. Zaareen በዘመናችን ለልጆቹ በተለያዩ ጎዳና መንገድ ድምፁ ያሰማል። በሮታ ኬኛ keessattis jedha karaa adda addaa daandii adda addaatiin waaqayyo sagalee isaa dhageessisaa jira. Sagaleen waaqayyoon dhaga'ama. Namni hubatee tijiraatu eewlaata. Namni hubatee adda baafatee fudhatee kun sagalee waaqayyooti jedhee xiinxalee gadi jedhee gaccabe sagalee waaqayyoo bulu eenyu laata? Arraaka afaaniin dubbachuu duwwaa miti. Waaqayyoo fagalatu jennee afaan mi'eeffannee dubbachuu duwwaa miti. Waaqayyo guddaadha jechuu duwwaa miti. Isa kanammaa seexanniyyuun jedha. Egzaabeeriin taallaaqinet seexaan yaa'uqaal. Guddummaa waaqayyoo beeka seexan. Yesuus gooftaadha jedha bulee ka'e. Itti jiraachuu garuu hin danda'u. namoonni fira seexanaa ta'an yookiis seexanaa wajjin walii galanii jiraatan seexanaa wajjin karoora seexanaa duukaa kan bu'anii akka kana akka seexanaati. Qalbii jijjiirrachuu hin danda'an hin dubbatu malee hin haasa'u malee hin lallabu malee sagalee waaqayyootti jiraachuu hin danda'an of tasgabbeessuu hin danda'an. Hubannaan sagalee waaqayyoo gara isaanii dhufu yoomillee jechuudha. Isaan kun yaada seexanaa wajjin tokkummaa seexanaa wajjin walii galtee qabu jechuudha. የእግዚአብሔር ድምጽ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ግንኙነት በጣም አስፈላጊና ለህይወታችን እድገት ከሚለካበት መንገድ አንዱ ነው ይላል። ሰገሌ ዋቀዮ
walitti dhufeenya nu waaqayyo wajjin qabnu waaqayyo wajjin qabnuuf jireenya guddina jireenya keenyaatiif baay'ee guddinni jireenya keenyaa karaa ittiin lakkaa'amudha. Sagalee waaqayyo karaa ittiin guddinni jireenya keenyaa lakkaa'amu. Yeroo tokko tokko abalu sagalee waaqayyooti bishaataa miti kanaaf kana godhan. Maaliif sagalee waaqayyootiin madaalla. Nama tokko yeroo madaalli sagalee waaqayyoo irraa bu'u. Sagalee waaqayyootiin madaallee abalu nama bishaate miti. Abalu nama guddate miti. Abalu nama sagalee waaqayyoo dhagayeetti jiraate miti. Madaalliin dhala namaa eenyu waan ta'eef sagalee waaqayyoo waan ta'eef. Nama buuraa miti kan ittiin jennu nama kan ittiin madaallu sagalee waaqayyooti. Kanaaf madaalliin jireenya namaati sagalee waaqayyoo karaa guddinaa jireenya namaati. Kanaafu የእግዚአብሔር ድምፅ ሳይሰሙ መኖርን የእግዚአብሔርን ድምፅ ሳይሰሙ መኖርን የመሰለ አስከፊ ሕይወት የለም ይላል። ሰገሌ ዋቀዮ dhaga'uu dhiisuu yookiis sagalee waaqayyootti jiraachuu dhiisuu sagalee waaqayyootti utuu hin jiraatiin jiraachuu jireenya hamaa fakkaate hin jiru. Sagalee waaqayyootti dhaga'anii itti jiraachuu dadhabuun baay'ee dheekkamsa waaqayyoo harkisa. Yoo raxxanii ilaaltan seeromaa boqonnaa 3:8 Addaamii fi Hewaan gannata gidduutti sagalee waaqayyoo dhaga'aniiru. Cubbuu hojjetanii garuu dhaga'uu dadhaban. Cubbuu sanaaf sodaatanii jalaa oowwaachuu dadhaban. Har'a cubbuun ija isaan jaamsee waaqa jalaa oowwaachuu kan dadhaban jiru. Sagalee kee dhaga'uu dhaga'eera gannata gidduutti jedhe. Garuu itti ba'uu sodaatan. Sagalee waaqayyootuma dhaga'anii waaqayyoo wajjin walitti ba'uu kan dadhaban. Guddachuu kan dadhaban jiru. Guddachuu dadhabuudha sagalee waaqayyoo dhaga'anii waaqayyoo jalaa oowwaachuu dadhabuun. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru saba waaqayyoo. Seera uumamaa kana yoo raxxanii ilaaltan boqonnaa 3:8 akkas jedha nan dubbisa. Kana booddee namichaaf haati manaasaa yeroo qilleensi qabbanaa'an qilleensa'utti waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa wayinii keessaa utuu adeemu sagalee dhaga'anii isaan waaqayyo gooftaa duraa mukeetii iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokatanidha. Hin dhokatan ila guddachuu dadhabuudha hin eegne ka dhaga'anii hin dhokatan. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirtaa jedheen hin waame gararraan kutanne gaafa isaan dhugatan. Sagalee waaqayyoo kana jalaa oowwaachuu immoo hin dandeenye namichi Addaam namni jalqabaa kun. Namichis ani sagalee kee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan ta'eef nan sodaadhe nan dhokadhes jedheen. Ilaala qullaa koon ta'e namni qullaa isaa taanaan sagalee waaqayyoon jaallatu. Qullaa isaa taanaan ayyaana waaqayyoo ofirraan qabu taanaan cubbuudhaan qullaa ta'eera taanaan sagalee waaqayyoof abboomamuun itti ulfaata. Namoonni qullaa ta'an tokko sagalee waaqayyoof abboomamuu hin danda'an. Lama karaa waaqayyoo irra deemuu hin danda'an. Inni sadaffaa immoo maayin jalaa oowwaachuu hin danda'an waaqayyo jalaa. Sodaa guddaatu isaan qabata. Hin sodaatu. Anoo akkasan ta'ee asan ta'ee asii nan bahee achii nan bahee kuni sagalee waaqayyootti jiraachuu dadhabuudha. Dhaga'anii oowwaachuu dadhabuudha. Nama gaddisiisa saba waaqayyoo. Hin waamamta yeroo hundumaa waaqayyoon. Sitti dubbata waaqayyo sagalee isaa. Itti jiraachuu dadhabuun kee kun baay'ee nama gaddisiisa. Itti jiraachuu dadhabuun keenya kun baay'ee nama gaddisiisa. Arrayyuu sagaleen in dhaga'ama. Larra jalava raada nama maasedia. In dhaga'ama sagaleen. Ivilorra jalava kirraafoo raadoo nama maasedia. In dhaga'ama sagaleen. Sagalee dhaga'amu kana dhageessee itti jiraachuu akka ati dandeessu waaqayyo si haa gargaaru. Sagalee dhaga'amu kana dhageessee itti jiraachuu akka ati dandeessu waaqayyo si haa gargaaru.
Ilaa akkas jedha. Ittuma fufnee gaafa dubbifnu. Waaqayyos qullaa kee akka ati taate eenyutu sitti himee? Silaa'oo ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhe si abboome sanarraa nyaatteere jedhe. Qullaa kee akka ati taatu eenyu sitti hime? Maaltu sitti hime? Gaaffiidha kun. Qullaa ta'ee namni sagalee waaqayyootti guddachuu dadhabe achumee kan namni ta'eef ayyaana waaqayyootu irra hin jiru. Wayyaa waaqayyoo itti uffise ofirraa buuse dhalli namaa. Kanaaf qullaa isaa deema dhaloonni. Kanaaf guddachuu hin dandeenye. Achuma, boris achuma, iftaanis achuma, iftaan duubaas achuma. Achis siqu. Keessumaa namoonni baay'een geggeessitoonni baay'ee waldaa isaanii guddisuu kan isaan dadhabaniif qullaa isaaniiti. Ayyaana waaqayyoo ittiin maagneetii ayyaana waaqayyoo isaa nama harkisuun qaban. Dhugaan ba'an. Mana waaqayyoo kan isaan diiganiif kanaaf. Hojii waaqayyoo kan isaan dudduubatti hambisaniif kanaaf. Dhugaa baatee kontaaktiin ayyaana waaqayyoo uffanni waaqayyoo sirra jiru nama harkisee nama hawwatee mana waaqayyoo nama hin fedhu taanaan ati qullaa keeti. Sagalee waaqayyootti siin guddanne achumee taatee jirti. Kanaaf dammaqi lafa jirtu. Sagalee waaqayyootti siin guddanne achumee taatee jirti. Kanaaf dammaqi lafa jirtu. Ani qullaa koon ta'ee jedhe. Isaas boqonnaa tokko lakkoofsa lama hodhandhee dubbifne. Macaafa Isaayaas boqonnaa tokko lakkoofsa lama nan dubbisa dhaqee akkas jedha sagaleen waaqayyoo kun. Ilaa akkas jedha Waaqayyo yaa bantiiwwan waaqaa dhagaa yaa lafaa dhaggeeffadhu. Ani waaqayyo ilmaan godhadhee ol isaan nan kaase. Isaan garuu ana irratti hin kaani. Jedhee itti bu'a. Ani ilmaan godhadhee na dhaga'uu didanii. Ilmaan qabaarrayyuu waaqayyo garuu waaqayyoon kan dhaga'uu dideetti caala. Sagalee waaqayyo kan dhaga'uu dide kan itti jiraachuu dide. Hin komataarrayyuu namoota baay'ee waaqayyo. Waaqayyo si komachaara. Achumee taatee guddachuu didee. Kan waaqayyo si komata. Sababii adda addaa kan dhiyeessitu. Sababii adda addaa kan dubbattu. Sababii adda addaa kan deddeebiftu. Achumee kan taate. Waaqayyo si komata ilmaan godhadheen. Ilmaan kun immoo ani waaqayyo jedhe waaqayyo yaa bantiiwwan waaqaa dhagaa yaa lafaa dhaggeeffadhu. Ani waaqayyo ilmaan godhadhee ol isaan kaase isaan garuu ana irratti ka'an. Narratti ka'an. Qotiyyoon abbaasaa harreen gorontoo gooftaa isaatii beeka. Israa'el sabni koo garuu anan beeku. Kana hin hubattus jedhee dubbateera. Hubannaa dhabe sabni koo jedhe. Achumee ta'e guddachuu dadhabe. Narratti ka'e. Narratti ka'e sabni koo. Na hubachuu dadhabe na dhaggeeffatee sagalee koo adda baafachuu dadhabe. Saba koof maal akkan ta'e wallaale sabni koo jedhe. Har'a saba waaqayyo achumee ofii keenya achumee taanee saba waaqayyo achumee goone yeroo baay'ee jireenya keenya hordofa waan ta'eef sabni waaqayyo karaa keenya hordofa yaada keenya hordofa fakkeenya nuun godhata. Fakkeenyi saba waaqayyoo nuyi geggeessitoonni saba waaqayyoo nuyi sabdi koo geggeessituu waan dhabeef maal ta'e jedhe karaa wallaale jedhe. Sabdi koo geggeessituu waan ta'eef waan dhabeef karaa wallaale anaan wallaale jedhe waaqayyo. Kanaaf achumee ta'e dhagaa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16 dubbisaa. Lakkoofsa 27 dhagaa dubbisaa. Waaqayyo akkamitti dubbata?
kakuu moofaattis dubbachaa ture kakuu haaraattis dubbataa jira karaa adda addaa dubbata waaqayyo karaa adda addaa dubbata karaa waaqayyo dubbatu karaa baay'ee kaasuu dandeenya ኢዮብ 33 ለኮዘ 14 ረጋ ዱብዛ ስለዚህ አስፈላጊና ዋና ዋና የሆኑት ብቻ እንመለከታለን እንጂ ከራ ዋቀዮ ዱበቱ በርባችሳ ካንታዬ ኢሰ ቀብጢ ሰመተ ዱሬ ካምነሜ ሰመተ ዱሬ ካምነ ቶኮ በቃሉ ይናገራል ከለሰገሌ ሳቲን ዱበታ ነምኒ ገሩ ወረጩ ቃለደ ሰገሌ ዋቀዮ ነምኒ ነገፈቱ namoota eebbifamotaan waaqayyo gurra isaanii bane malee kan naggeeffatu hin jiru. Kanammoo sagalee kanammoo eenyu kaa'edhanii bira darbu. Eenyutu rikoordii kanammoo kaa'edhanii bira darbu. Waaqayyo karaa sagalee isaa dubbata. Waaqayyoon harkaan qabachuu yookiis ijaan arguu hin dandeessu. Garuu sagalee isaatiin isa dhageessa. Dubbii isaa erga, sagalee isaa erga, jecha isaa erga. የእግዚአብሔርን ድምጽ የምንሰማበት ትልቁና ከፍተኛው መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ዋቀዮ ሰገሌን ዋቀዮ ከራቲን ነው ይደገኙ ከራ ባዬ በርባችሳፍ ከራ ጉዳን ከራ ሰገሌ ሳቲቲ መጽሐፍ ቁልቁሉዳ መጽሐፍ ቁልቁሉ ይደገሱ ታናናት ጅሬኛን ቀብ ዱቢ ዋቀዮ ዱቢ ፈቴ ከራ ነመ ዱብሴ ለለቡ ሞይ ደገሱ ታናን አቲ ባዬ ረክነ ጉዳ ቀብዳ ከንሰበ ገገስቱ ምቲ ኦፊ ከዩ ረክነ ቀብዳ አኖ ከነንተ ሰበቢን በርባችሱ ፋርፈታ eenyudha sabdi kun utuun baratiin barsiisuuf kaawata kan jedhee faarfate laata dura dhaga'uudha dura hubachuudha dura barachuudha dura sagalee waaqayyoo kanaaf buluudha barsiisuuf fuuldura jechuudha kanaaf dubbiin babbade iddoo baay'eetti utuun baratiin waan barsiisuuf kaannuu fi kufaatii gurguddaatu ta'e መጽሐፍ ቅዱስ የማይለወጥ የማይሻር ኢያው የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል መጽሐፍ ቁልቁሉን ካንንጌደረም ካንንጂጂረም ካምበረበራ ካንተ ኢሳቱሬ ኢሳጅሩ ሰገሌ ዋቀዮ ከራ ሰገሌ ሳቲቲ ደለነማ የሮጃል ቀባቲፍ ከንኒ ኦፊት ዋሜ ከንኒ ትዱበት ሰገሌ ሳቲ ማሌ ቃመኮ ከከበዳን ጀነኝ ሰገሌ ዋቀዮ ደጋውዳ ዱቢ ዋቀዮ ደጋውዳ መጽሐፈ ቁልቁሉ ቆአቹዳ መጽሐፈ ቁልቁሉ ትጅራቹዳ መጽሐፈ ቁልቁሉ ዱብሱዳ ነመ ዱብሱራ አገኘ ትጅራቹዳ እኒ ጉዳን ዋቀዮ ከራ ሰገሌ ሳቲ ዱበታ ለመጽሐፍ ቅዱስ ምትክ የለውም ይላል ሰገሌ ዋቀዮ ኢዱቡ ኢምሳን ቀቡ ካን ሰገሌ ዋቀዮ በከቡ ቶኮሌንጁ aloonni keenya moo sagalee waaqayyoof iddoon laatu sagalee waaqayyoof dubbii waaqayyoof iddoon laatu sagalee waaqayyoof iddoon laatu iddoon qabdu taanaan ati jireenyan qabdu of keessaayyuu jireenyuman qabdu of keessaa kan namaaf foolii jireenyaa taatu miti kan nama kara jireenyaatti waamtu miti kan karaa jireenyaarra nama buuftu miti of keessaa jireenyan qabdu sagalee waaqayyoon dhageessu taanaan sagalee waaqayyoon dubbifatu taanaan iddoon qabdu taanaan sagalee waaqayyoo kanaaf saba waaqayyoo sagalee waaqayyoo bakka bu'iinsa qabu ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አማካይነት በሚናገሩን መገለጦችና ትንቢቶች ልንለወጠው ወይም ልንተካው አንችልም ይላል ሰገሌ ዋቀዮ ከራ አፉረ ቁልቁሉ ቲን ካንዱበተም ዮኪስ ከራ አፉረ ቁልቁሉ ቲን ካንብሰሙ ከራ መገለጢ ከራ ራጂ ዮኪስ karaa adda addaatti jijjiiruu dandeenyu sagalee waaqayyoo
Raajii onan dhagaa rakkina maalii qaba sagalee waaqayyoo yoon dhaga'uuf dubbisuus dhiisee dhumamu. Mul'ata onan argaa kanaan jijjiiruu hin dandeenye. Mul'anni eessaa dhufa? Raajummaan eessaa dhufa? Sagalee waaqayyoo dhageenyu taanaan. Dubbii waaqayyootti hin jiraannu taanaan. Eessaa dhufa sagalee waaqayyootti guddachuun? Eessaa dhufa mul'ata arguun? Eessaa dhufa raajummaa arguun? Eessaa dhufa maggalatii arguun? Kana hundumaatti hin madaalamu. Gooftaan ayyaana nuuf baayisu malee. ቃሉ ትኩረት በማይሰጥበት ቤተ ክርስቲያን ወይም መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ብዙ ስህተት ብዙ መደናብርና መሰናክል አለ ይላል። ወልዳን ክርስቲያና ሰገሌ ዋቀዮ ረትን ጥየፈነ ወልዳ ክርስቲያና ሰገሌ ዋቀዮ ረትን ጥየፈነ ከሰት ዶጎጎራ ባየቱ ሙላታ waliin baay'ee wallaalummaa baay'ee yookiis wallaalchisuu baay'eetu mul'ata. Sagalee waaqayyoo irratti hin xiyyeeffatamu taanaan. Waldaa kiristaanaa sagalee waaqayyoo irratti hin xiyyeeffanne rakkina guddaa qabdi. Dogoggora guddaa qabdi. Namoota baay'ee dogoggorsiti. Waldaan kiristaanaa kan inni ittiin geggeeffamu geggeessaa waldaa kiristaanaa macaafa qulqulluudha. Macaafni qulqulluun gidduun jiru taanaan rakkisaadha. Inni guddaan karaan ittiin waaqayyotti guddatamu macaafa qulqulluudha. Tiksiisaa isin ilaachuu hin danda'a. Kanaaf macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffachuudha. macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffachuudha. ለምሳሌ በግል በምናጠናበት ጊዜ በስብከት በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በመሳሰሉት ጌታ ይናገራል። ፈከኛፊ ጡንፋዳን መጽሐፈ ቁልቁሉ ከራ ዱብምኑን ከራ ለለባ ከራ መጽሐፈ ቁልቁሉ ቆናቲን ከነ ከንፈካታን ዱበታ ዋቀዩ መጽሐፈ ሳሙኤል ኢዘ ጀልቀባ በቆና ሰደት ለከውስ ቶኮ ወንገለማት ለቃ ዱብሳ ኖ መጽሐፈ ሳሙኤል ኢዘ ጀልቀባ በቆና ሰዲ ለከውስ ዲደሚ ቶኮ ዲፈማ መጽሐፈ ሳሙኤል ኢዘ ጀልቀባ በቆና ሰዲ ለከውስ ዲደሚ ቶኮ ራጂ ዳንኤል በቆና ሰገል ለከውስ ለማ መጽሐፈ ራጂ ዳንኤል በቆና ሰገል ለከውስ ለማ ኤርጋ ገረወር ኤርጋ ጢሞቴዎስ ሲትበራይ በቆና ሰለመፋ ጢሞቴዎስ ሰለመፋ በቆና ሰዲ ለከውስ ቁረጃንገ ኩደ ቶርባት ዱብሳ ኤርጋ ጴጥሮስ ሰለመፋ በቆና ቶኮ ለከውስ ኩደ ቶርባንገ ኩደ ሰገሊት ለቃ ዱብሳ ከናም መጫምኒ ቁልቁሉን ከራቲን ዋቀት ጉደኑ ሰገሌ ዋቀት ጉደኑ ደመጫምኒ ቁልቁሉን ኢኒ ለመፋ ዋቀዮ ከራንቲ ዱበታ አይሉ ከራ መጫም ቁልቁሉ ዱበታ እንደ ኢኒ ለመፋን ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰዱፉ ከናት ይፉ ባየቴፍ ቆሪቻን ተው ከሌሰስ ደንገደስ በረኔ ኢትጅራቹ ደንደኡ ቀምና ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበታ ዋቀዮ ጁላ ዋቀዮ ከራ መጫም ቁልቁሉ ዱበታ እንደ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበታ እንደ ኢትመፉምኔ kallattiidhaan hin dubbata inni kallattiidhaan hin dubbata jennee baranna abjuudhaan hin dubbata yookiis raayii mul'ataan yookiis immoo mul'ataan hin dubbata ergamootaan hin dubbata karaa baay'ee dubbata hin ilaalla isuma tartiibaan dubbanna ilaalla san ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበታ ቀንጀዱራ ዳባን ሜገለቴፈዳ ዋቀዮ ገለቴፈዱ ዱቢ ዋቀዮ ዳጌሴት ጅራቹ ዋቀዮ ሲያደንዴሱ አፉሪ ዋቀዮ ሲያደንዴሱ ኢትንጅራቱ ታናንገሩ አቹ ሜዳ አቺሞ አቺ ሲያቡቱ ዋቀዮ ኢዶት ጅርቱ አቺ ሲያቡቱ ገለቴፈኑ ገለኔ ፉልፍኒ ኦቁባን ሲፈታው አቲ ዋቀዮ ዳቲ ጉዳዳ አቲ ጀባዳ አቲ ቁልቁሉዳ ሰገሌ ከኑ ትዱበቴ ኤርጋ ከኑ በርሲቴ akkamitti guddatamuun akka danda'amu barsiifteetta. Karaa ati dubbattus nutti dubbachaa jirta. Karaa dubbattu, karaa ergaan kee nutti darbu, karaa sagaleen kee nutti darbu,